Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtan akkam nagaa fayyaa keessanii jirtani. Baganaaf jiraattanii isiniin jaa inshaallah keeriidha. Har'a yaada xiqqoo tokko qabadheen dhufee jira. Yaadni koos an qabadhee jiru taateewwan ammareef argame tokko karaa saayinsii miidiyaa irratti argee ture. Dhaggeeffattoota keenya qooduu waan hin barbaaduu fi nama kanarraa muuxannoo baay'ee akka argattan jeen abdadha. Namni kun dargaggoo waggaa 18ti. Abuu Bileejaam baqataa biyya Sooriyaati. Achirraa akkuma nama tokkotti baqatee biyya Arabaa biyya Qaatar yookiin Kuweet kan jedhamtu naannoo san jiraata. Namni mucaan kun umrii waggaa 17ti. Koomedii hojjeta. YouTube banatee bara 2018 irraa kaasee nama koomedii hojjetudha. Mucaan kunis nama kofalchiisuudhaan yookiin koomedii adda addaa hojjechuudhaan fuulli YouTube isaa biliyoona lamaaf tuqaa 25 jechuudha. Fuulli YouTube isaa miliyoona 3 galuuf deema. Mucaan kun dargaggoo nama waggaa 18ti. Amma gara 19tti siqaa jira. Namni kun torbee tokko keessatti namni miliyoona 3 isa daawwata. Mucaan kun maal hojjeteeti kan akkasitti namni daawwatu? Namni isa caalaa dandeettii qabu jira nama keenya keessaas. Maaliif akkasitti daawwatame beektaa? Tokkoffaa irratti viidiyoo akka addunyaatti afaan Arabaa afaan tokkoffaadha. Ijoolleen keenya warreen akka Dubaay fi Kuweet, Beirut, Omaan kanneen akka Qaatar biyyoota baay'ee keessa turtan kun viidiyoo keessan kana jechuu afaan Oromoo san sila afaan Arabaatiin baay'ee miti daqiiqaa 30-41 hojjettanii saayinsii miidiyaa keessan irratti sila maxxansitanii torbee tokko keessatti namni meeqa akka daawwatu ni argitu. Fakkeenyaaf dandeettii afaan Ingiliffaa warri dandeessanis hojjedha. Maaliif addunyaa irratti kan dubbatamu afaan Ingiliffaati. Kanumaafuu warri dandeettii qabdan afaan kana. Haalli wal gargaarsaa kun kanatti yoo ta'e baay'ee gaariidha. Namatti tolaas. Fakkeenyaaf mucaan dargaggoon lammii Sooriyaa kun Abuu Bileejaam kun amma gara kamitti ce'aa jira yoo jettan gara kaampaaniitti ce'aa jira. YouTube kanaan jechuu ka'umsi. Fakkeenyaaf YouTube seera isaa guutuun garuu hin jabaata. Maaliif ijoolleen baratan tokko jirti. Weebsaayitii illee banachuun hin dandeessu. Fakkeenyaaf ofii telefoona yoo qabaatte kompiitara namaarratti banattee kan keetti waan jechuu dandeessa. Weebsaayitii waan garaagaraa banachuun keenya bareedaadha. Miidiyaa adda nu banurra miidiyaa lamaan tokko bannee seeraa yoo irratti hojjennee bakka guddaa geenya jedhee yaada. Dargaggoo san yoon argu naan argaan baay'ee sooshaal miidiyaa badaa hin fayyadamu. Dandeettii sooshaal miidiyaa fayyadamus hin qabu. Sadarkaan barumsa koos achis hin geenye. Wanti dandeettii gaafatti barumsa gaafatti barumsaa san hamma sadarkaa achis hin geenye. Waa'ee sooshaal miidiyaa kanaas sirriitti hin beeku waan ta'eef hanga tokko ijoollee irraa baradhaa yaalaan jira inshaallah hamma rabbi naa laaffisetti. Mucaa san yoo duuba deebitanii ilaaltan Abuu Bilee nama jedhamu kana baay'ee nama abdii namatti horu tokko. Ijoolleen keenya miidiyaa sooshaal miidiyaa kana keessallee deemaatii nama gurguddaa yookiin nama qaamni isaa xiqqaa yookiin umriin isaa xiqqaa kan sammuu isaa guddaatu jira kan abdii namaaf ta'u jechuudha.
Mee ijoolleen keenya abuleessan arguu dandeessanii mucaasan dubala deebi'aa ilaala. Yoo ilaaltanis hojjaan isaa baay'ee ijoolleedha. Baay'ee nama dandeettii guddaa qabudha. Dandeettii guddaa qabudha. Amma gara maalitti caajara gara kaampaaniitti caajara kan kuni baay'ee hordoftoota amma gara nama meeqaatti qaba. Hordoftoonni isaa amma gara nama 7-8 jechuudha. Gaayidiin isaa jechuudha. Warreen akka koo kanatti bishaan ofii gadi hin dhuyne amma bishaan gaayidii isaa ta'uu baasaa jira. Baay'ee beekamaadha. Inshaallah keeriidha. Nus yoo jabaannee hojjenne akkas ni taana. Maaliif Amaariffaas hin beeku. Afaan Oromoo qofaan gadi dhiisinaa ijoolleen keenya Amaariffaanis warri dandeettii qabdan Amaariffaanis gadhiisaa viidiyoo waraabaadha. Warri dandeettii qabdan Ingiliffaanis waraabaa gadhiisaa. Warri afaan Chaayinaa dandeessanis gadhiisaa. Faransaa warri maaliif beekta nuti Oromoo keessaa kun akka Oromootti wal jajjabeessaa jiru amma naan argaa. Inshaallah keeriidha. Haala kanaan yoo dhufe bareedaadha. Sabaaf sablammoota wajjin jirullee amma fakkeenyaaf isuma amma tokko malee hanga tokko wajjin nagaa qabna. Hariiroos uummanni uumamu irrattu wal gargaaraa jirra. Eenyumayyuu nama kamuu irraa waa barachuu dandeessa. Maaliif waa wal gaafadhaa. Anammoo waan hin beekne nama baay'ee irraa waa gaggaafadhe waan danuu lakkoofsa hin qabne kan birriin argamneen kan barumsaan argachuudhaaf yeroo dheeraa sitti fudhatu ijoolluma keenya irraa gaafadhe argadhe waa sooshaal miidiyaa yuutuubii kanallee ani badaa hin beeku. Ijoollee keenya kanaas gaafadha. Warreen gurguddaatu jira, warreen barnoota yuutuubii irratti barsiisan kanatu jira. Irra guddaa ijoolleen keenya amma gara amoonii taa'imitti deemaa jiru. Irra guddaan keessan amma maaliif cimsitanii wanti isin irraa fayyadam koopiraayitiidha. Koopiraayitiin namni koopiraayitiin takka sarratti argamte jechuun ati akka nama waajjiraatti kasasamaa jiruti. Irra haquudhaaf yoo dandeettii waan sanii jabaa qabaattee akkataatti irra haqxu beekte malee yoo hin beekne hin kasasamte jechuudha yeroo hunda. Maaliif warreen koopiraayitii qabdanillee fakkeenyaaf 1, 2, 3 namni dhabe hin jiru. Ijoollee jajjabaatu jira. San jala galaa gaafadhaadha akkaataa irratti naqan bareedaadha. Inshaallah ta'ala keeriidha. Gargaarsi haaluma kanaan itti fufee ijoolleen keenyallee yeroo gabaabaa keessatti nama guddaa ta'u. Yuutuubii kana namni keenya keessaa sabni Oromoo kun badaa fayyadamaa hin jiru. Maaliif ijoollee baay'inaan argan ofiillee dandeettii akkasii qabu fayyadamaas badaa hin danda'u. Nama hangama sadarkaa gurguddaa mana gurguddaa biyya keenya keessatti magaalaalee teenya keessa magaalaa gurguddoo keessatti jaallatanii argaa jira. Yuutuubii kana silaa seeraan sirriitti irratti xiyyeeffannoon kennamee Oromoon baay'ee bananii silaa waan hojjetan ta'ee dura banuun dura seera isaa warreen barnoota yuutuubii kan jala galanii haala tokko hanga'u tokko hubatanii sooshaal miidiyaa kana silaa yuutuubii kana bananii hojjetanii baay'ee nama maaliif wal jajjabeessuunis aadaa Oromoo keessa jira waan ta'eef akkuma jirbiin wal gargaartee arbaheeti. Oromoon akkuma jettee makumaatti sanitti maaliif quba kana rabbiin wanta uumee fi isa tokko dheeraa isa tokko gabaabaadha. Ilmi namaallee dheerina haa ta'u gabaabina haa ta'u kanaanillee haa wal caalu malee ilmi namaa sammuudhaan kan wal caalu dandeettii itti yaaduun kan wal caalu kanumaafuu namni akkuma dandeettii rabbiin kenneefitti akkuma qubni walirra dheeraa walirra gabaabaa sanitti namni keenyallee yaada dheeraas kan qabu jira gabaabaas kan jiru qabu jira. Yaada walirraa fudhatanii walitti dhuftanii yoo wal gargaartan iddoo guddoo tokko geessu jedheen abdadha.
inshallah keeriidha. Fakkeenyaaf iddoo naannoo biraatti guruppiileen gurguddootu ijaaramaa jira. Amma guruppii 10,000 argee ture. Guruppii kana ijoolleen keenyaas guruppii xixiqqoo hin ta'in eessaa amma biyya eessaatti silaa walitti dhuftanii guruppii akkasii fa'aa ijaartanii baay'ee namatti tolan isin ijaa. Garuu tamaamsha'uu yeroo laayikoodhaa koomentiilee jalatti naaf fannaa yaadallee naaf barreessaa foolollee naaf tolchaadha dansaadha. Yaada yoo qabaattan jalatti naaf katabaa yaada yoo qabaattan naaf katabaa. YouTube keenyallee fooloo nuuf tolchaa laayikiillee nuuf tolchaa. Akkasitti yeroo nu bira dhaabbattanii yeroo ilaallu baay'ee dansaa baay'ee namatti tola baay'ee nama gammachiisa isiniin jedha. Galatoommaadha inshallah yoo rabbiin laaffisee walitti deebina isiniin jaa. Galatoommaa ulfaadhaa galata guddaa qabdu. Najajjabeessaa jirtu ammallee akka najajjabeessitan abdiin qaba. Galatoommaa ulfaadhaa isiniin jaa. Walitti deebinee jirra inshallah walitti deebinee jirra. Dhaabbata waldaa Mancaaf Tuulamaa kan jedhullee iddoon an jiru kanatti hundeeffamee jira. Fakkeenyaaf shamizii akkanaa kana faayuu barbaadan jira. Afaan barbaadaniin gadhiisaa maaliif yaada keessan addunyaan hubachuu qabdi. Kanumaafuu ijoolleen keessaa ijoolleen Oromoodha wal jajjabeessaadha. Baay'ee nama gammachiistu yeroo nama argaa jiru kanattillee baay'ee haalaan baay'ee nama gammachiisa. Inshallah keeriidha. Yeroo Rabbiin laaffisee haala kanaan itti fufne nus iddoo tokko hin geenye jeen yaadaa jira. Inshallah hundinuu keeriidha. Isa darbarraa barachuu qabna maaliif ijoolleen keenya ammallee dhaamsa tokkoon qaba. Warreen yuutuubii kana dura bananii yuutuubiin jalaa badee yookiin imeela saniin akka hin banne maaliif yoo naan jettan imeela tokko yuutuubiin lama yoo banamte gaafa ati waa hunda isaas guuttattee gara monitaayimiitti jijjiiramuudhaaf gara kaampaanii yuutuubiitti share gootee yookiin isaanitti ergitee yuutuubii imeela keessanii yoo yuutuubiin kana dura kan baname ta'e isaan bira dhaqe yoo ta'e laffaatiin keellee akka aannan yookiin lafatti namne aannan lafatti naqame yookiin lafatti namne naqame lafaa fudhachuu hin danda'amu. Maaliif aannan namaas iddoo guddaa qaba waan ta'eef iddoo san bishaan itti naqanii amma tokko qoorsanii yookiin qulqulleessanii akkasitti irra deemamu malee ulfina qaba. Maaliif akka aannan lafatti naqame isin jalaataa yuutuubii oduu hin banneen dura imeela koo kana imeela keessan cheek godhachuu qabdanii. Imeelli keessan san dura yoo yuutuubiidhaan kan baname ta'e jarri hin fudhatu. Ijoollee tokko naan argan saayiba koosii erga deemee baasii hanga meeqa deemee waan baay'ee as achi deemee achi deemee wanti hundinuu garuu keerii ta'uu danda'a. Wanta akkasii faatu namatti deebi'a. Inshallah rabbi namatti hin deebisini. Ijoolleen keenya kan kanaa bananis waa hundaa'u irraa of eeggachuun barbaachisaadhaan isiniin jira. Inshallah yoo rabbiin laaffisee uumaa miti jajjabaadha. Tamaam sha'uu qoruu laayikoodha koomentii jalatti kanna namoonni maatii naaf hin ta'inillee maatii akkanaaf taatanii barbaada. Fakkeenyaaf ani yuutuubii kana amma reefuun banadhee amma xobbeedha badaa ijaan badaa amma lafa argaa hin jiru xinnoo kan keenya xiqqoodha jechuudha. Maaliif nu jajjabeessaa nulleen xinnoo hanga keessan xiqqoo nu horsiisaa jenna. Inshallah keeriidha.
nus abdiin kun inni guddanna jennee yaadaa jirra. Baay'ee nus guddisaa jirtanii inshaallah ta'ala galata guddaa qabu. Namoonni afaan garaagaraatiin dandeettii qabdan silaa hojjettanii baay'ee namatti tola. Maaliif yoo naan jettanii addunyaa irratti afaan baay'een dubbatamaa jiru afaan Arabiiti. Fakkeenyaaf viidiyoo jaraa yoo laalte daqiiqaa 5 duwwaa gadhiisu. Torbee tokko keessatti namni miliyoonni meeqa daawwata. Maaliif kuni afaan kuni afaan guddaa afaan addunyaatti jira waan ta'eef warreen dandeettii afaan Arabaa ijoolleen keenya yoo xiqqaate nama waggaa 8 amma 12 hanga 13 tureetu jira jechuudha. Akkuma nama lammummaa biyya sanii hin argatini malee akkuma nama lammii biyya san keessa jiraataa tureedha jechuudha. Afaan illee garuu nama dhibu malee akka jiraatti ni haasa'u waliif galuu baay'ee ijoollee haasa'aniin argaa jira. Maaliif ijoolleen keenya mee viidiyoo 2 yookiin yoo baay'ate viidiyoo 2 yookiin tokko hojjedhaa afaan Arabiitiin maxxansaadhaa torbee tokko keessatti namni meeqa akka isinii daawwatu ni argitan. Fakkeenyaaf ani daqiiqaa 20-15 maaliin gadhiisa. Ijoollee saahiba kootii naan argana bukkee wajjin jirra. Daqiiqaa 5-15 gadhiisu torbee tokko keessa namni miliyoonii 2 daawwata. Naan gaafadha maaliif jennaan kan keenya afaan addunyaati kan keessan afaan badaa afaan hin beekamu afaan ta'e namaaf hin galu naan jetti beektaa jiratti. Amma garuu anis ittiin dhaaddachaa jira alhamdulillah. Kan keenyaas ilaalee torbee tokko keessatti saadii lama keessatti namni miliyoonii meeqa akka daawwate jeetiin sirboota warra gurguddaa fa'aa itti argisiisa jechuudha. Maaliif afaan keenya amma afaan Oromoodha. Afaan turjumaanaati afaan addunyaa irratti turjumaana afaan ittiin hiikamaa jiru waan ta'eef obboleessi koo laali jeen anillee Oromoof galanni haa ta'u Rabbiif illee galanni haa ta'u Rabbi gaditti namaaf illee galanni haa ta'u warreen hayyoonni keenya waan akkana hojjetan kanaaf jajjabeessuu qabna. Inshaallah keeriidha. Abubilee namni jaamu kun baqataadha biyya Sooriyaati. Akka addunyaatti akka lakkoofsa biyya Faranjiitti bara 2023 keessa mucaan kun dorgommii keessatti akka waan hirmaachuu deemu natti fakkaata. Maaliif dhaabbileen gargaarsaa gurguddaan gadhiisaa jiru. Fakkeenyaaf baqattoota Sooriyaarraa biyya baay'eerraa baqattoota gargaaraa jira. Maaliif yuutuubii isaa kanaa fi akkaawuntii wal qabsiisee akkaawuntii kanarratti namni baay'een qarshii hanga biliyoona meeqaatti gargaaraa jiran jechuudha. Mucaan kun amma sa'aatii ammaa kanarratti maal irra jira jettanii yoo himattan nama waa'ee isaa hordofee baay'ee gadhiistu jira. Dr. Hamzaa Jaamaa namni kun nama hayyuu musliimaati, nama jabaadha, doktora waa'ee taateewwan gurguddaa kan afaan Oromootti deebisanii warreen gadhiisan keessaa isa tokko. Fakkeenyaaf peejii isaanii jala seentanii yoo ilaaltan waan baay'ee nama gammachiisus kan nama gaddisiisus argachuu dandeessanii. Maaliif ijoolleen keenya afaan dandeessanii hojjedhaa. Afaan Oromoo duwwaa miti. Afaan Amaariffaatiinis hojjedhaa. Maaliif biyyi kun amma hin qorree hin qabbanaa odoo hin taane baay'ee hin bulluqa biyya kanatti beekta. Baay'ee oowwaa wayitu jira ammayii ji'a 8 kanarraa amma tokko inshaallah keeriidha. Kanaa achi amma tokko hin fooyyaa. Ijoolleen keenya maaliif warreen yuutuubarra hojjetan kun keessaaf ijoolleen Oromoo afaan Amaaraatiinis hojjedhaa. Warri dandeettii qabdan Ingiliffaanis hojjedhaa. Keessaafuu afaan Arabaatiinis yoo hojjettan baay'ee nama gammachiisa. Addunyaa irratti amma baay'ee kan yoo ilaaltan afaan Chaayinaa, Faransaa, Ingiliffaa, afaan Arabiitii baay'ee kan addunyaa irratti amma tokko nama baay'eetu dubbataa jira. Maaliif yoo jettan kan keenya irra gara miliyoona baay'eedha kan daawwatamu. Garuu
kan keenya dilasii miti akkasitti wal jajjabeessuun inshallah khayriidha. Amma reefu faa jirti malee dilasii miti dur sirbi nu daawwachaa turre sirba alagaati. Amma inshallah rabbi nu laafisee walistootaa fi hayyoota gurguddaas qabna kan mataa walitti nu qabaa jiru. Kanarraa kan keenyalleen sa'aatii 24 keessatti hanga namni miliyoonii 2 akka daawwatamtu taamaa jira. Inshallah itti fufti khayriidha. Maaliif ijoolleen keenya amma aadaalee wal gargaarsaa baay'ee qaban jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Gargaarsilleen baay'ee jira. Inshallah akka mataa kottis gargaaraman jira. Galata guddaa qabdu. Tamam shawuu waroo like naa godhaa. Comment illee jalatti naaf kenna. Namni maatii naaf hin taane maatii kanaaf taatan abdiin qaba. Afaaniin isinitti hime kanaan mee hojjedhaadha. YouTube keessan irratti maxxansa. Torbee tokko keessatti namni meeqa akka isinii daawwatu ni argitanii isin jedha. Mucaan san maal jedhe jechuu dandeessuun isin jedha. Inshallah khayrii. Abubilee mucaa yoo argitanii beekamaadha social media irratti. Torbee tokko keessatti namni miliyoonii 3 nama daawwate jechuun waan guddaadha. Amma gara maalitti ce'e mucaan kun gara abbaa qabeenyaa guddaatti ce'e nama kaampaanii guddaa yookiin akkuma afaan isaanii jettu nama waan guddaa hojjechaa jirudha. Paarlaamaa biyya sanii fuula duratti mootummaadhaan waliif galee lafti kennamee fi achitti mana fooqii sadarkaa ajaa'ibaa kan ijaaredha.